Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرت كم نجاكيتي سايبة قالي. Jira alhamdulillah galata rabbi anti asigi akaymet. نجاكوتي الحمد لله. برانتي وسما سيدا ولا يد والله بيت أبويا كان أو جينا كمال بيزي لقال مو بيزي رفا. Eshi. أتينا هذا والتنجرو. إن مالي تجير تري. Mali tiranti uno siri takarrat ulfanni famitu ma siri tani rajira. سيرين بيا كانت تبرنا ومرة سيرين رجال أنا ما نمني بيرو في دكيس ترى بقول سيرين مرة رجال دبي كانوا يقولون حبيبي كالدينا كتوبيا سنجرو. Abu kanan dan tawa makana kana tadbi ni sisi wala jira bar mara kenya fi. malamar kenno Ate yani. Bita duralle karoro sidu fi anti dalaga najjisu hade uno rufi kuna shani mitakitti keessatti dalaga nakkamali kana bakka natulfaatti anti me ilaaliti waasu ke anti shamarran asitana guuttirani angaroo gamma shamara takkitti achilaalee agarre. maal jechuun Maal anti gisee jiru san baay'inarra shamarran Dubaay kana dhagaa yoo darbite lafan bu'uun jedhani. hennoo akkasiin jedhe Jechuun qaama warra jiru kana guutuu shamarran asuma jirti miidiyaarrallee hima dubbatan atillee akkasuma jechaan turre abboo mataan keetu. habiibii kiyya shamarran bira dhaquun dalagattee maallaqa qabaattee maallaqa baasa malee maallaqa hin argattu. Abboo deemnurraa maallaqa mosaan nuti shamarran irraa argannaa biyyattuu illee garuu fi mala malaan jiraachaa turre. Wayi abdaa kiyya sila maal jetta Maal jedhanii unu kasiin jedhu kana nama nan dalagaa tanan danda'u yookiin Itoophiyaa kara jimaatii yaa nagaan deebi'u yookiin bakka akka jedhe kana godhu waan ta'e kana achuman kana bakka shamarran daf jedhanii bakka nama jiru kana gadi ba'ee shamaruma wayiitu ijaa nagarree nama na dhiira malee wanni takka hin jiru. eeshi Ajumanii san dhaqee shamarran gariin ka dhiire kun bakka akka makiinaa haa qabu kaa gartee dhayxee killee foon naamina kana malee waan takka kana nyaattee tumufataa jettee jiraachuudhaanii karaas achi dhaquu fi nagaatti yookiin anti walumaanuu mala goonee adeemnu akkam jetta. habiibii qalbiin akkasiin jiru caal jedhiiti siree keetii irra biddilibsee aguuggadhu. Maal jechuun kana? maal jechuun qalbiin akkasii eessa jira dalagatteeti malee qarshiidhaan malee shamaruma wayiitillee ijaan arguu hin dandeessu argitullee birrii kan keetillee boodumaa yoo dalagattee waan akkanaa yaadde kasaaraa keessa buuta waan takka tirfiin kee jiru. Muraasi erga goonaan fi hin deemaa hin danda'u waan kana dalagaa keessatti gabroomuu hin danda'u boodeemii waa barbaadadhaa ofirra. Akkam taata hin fuuta. Maal anti jarruu nama fuudhanii bar namarratti ol fitteedhanii. Yaa boosum kijibaati gadi taa'itii sibiila kan kee baadhachaa oole halkarra fi guyyaa boqonnaa mana ciisi yoo barbaaddellee dachii magariisa qixxee keessanii jirtu achi ba'i suuraa kan malee burji kaliifa maalii kana kan olii gaddeemtee birrii kan kee battansiisi gorsaan. Abbootiin maal nu gorsitaa miidiyaatiin tokko si fa'aan yookiin gara Itoophiyaatti deebi'e malee qalbii akkasii beeku. Jetteere ayyee bees akka eessa geessu si ilaalla akkasii tasaa qabu dhugaas yaa ta'u si ilaalla yoo ati hidhaa ol hin seenne. Hidhaa akkam? Nama adii jiruun sitti maani. Qajeelii gadi jedhi dalagaa kan kee dalagadhu birrii kan kee walirra kaa'adhu hin balleessin obsi gamaa gamana iyyaan oolin akkasitti nama taata malee qalbiin akkasiin jiru shamarretti dhayxeetiin hin barbaaddu shamarri guuttee dhagaa yoo darban lafan bu'u jetteetiin kudhanii fi kaan keessa galtee ganaa waddatu deemtu jiru namni asittuu gadi badee hoomuu sintiin hodhee achi sillaalu adaba kan keetiin siree kan keetiin ciisachirraan tureeni. Ayyee bakka takkii galuu takkii herrega kanaan fayyadamu habiibii kiyya. Okey fayyadame kaa borsida. Haraamni harama nyaatin yoo nyaate bakkaan gaadhuudha habiibii kiyya nu durallee nu dura jijjiirti. Herrega sanii jiraan habiibii rabbi si haa laaffisuka rabbi si haa gargaaru waatte. Ayyee bakka akkasiitii siif hin dabala. Ayyee ishiin badiin saayiba kiyya.